Ilmaan gootota jirtu. Ilmaan jeneraal Waaqoo guutuu jirtu. Miidhagaan jiru jirtu. Ilmaan koloneel Aliyyi Cirrii jirtu. Ilmaan Ajaadan Saaddoo jirtu. Kaadam Jiloo jirtu. Bakka jiraattan gootota keenya takkaa isiniin saalfannee hin beeknu. Yeroo mormiin gaggeeffamaa ture sanitti takkaa isiniin saalfannee hin beeknu. Takkaa Oromoon isiniin saalfattee hin beektu. Bakka jiraattan gootota keenya abbootiin keenya argitee dhaamsa gurguddaa nuu dhaamaa turan. Akkana miree jeneraal Waaqoo guutuu waan hamduu dhaamee ture. Gabrummaa iddaan buqqifna. Dadhabummaan itti guddifna jedhaniimi. Itti guddanneemi. Akkanaami. Amma eegata gabrummaa itti guddanne. Iddaan buqqisuu qabnaa miree amma. Buqqisuu qabnaa mituuf. Eegi buqqifneen bood bilisummaa irratti ijoollee keenya guddifnaami. Duub jeneraal Waaqoo guutuu wanni biraa isaan jedhani. Oromoo. Nu Oromoo jechuu hin dagatinaa jedhan. Nu Oromoomi. Diinni keenya abalu jechuullee hin dagatinaa jedhan. Diina keenya beennami. Warra nu gabroomsu beennami. Warra nu cabsaa ture beennami. Warra nu kolaasaa ture beennami. Warra afaan Oromoo dubbatee TPLF wajjin nu bitaa ture beennami. Fardallee jiruumi. Fardallee taayitaa qabuumi. Akkanaami. Horaa bula kaleeginaa beektan. Ummata keenya nu argitee wanni nu qabsaa jirruuf Oromoon hayyoonni Oromollee wanni isaan qabsaa jiraniif hin dhageettaniimi argitee nu akka Oromoo dhalanne akka Oromoo jiraanne akka Oromoo doonami akkanaami Oromummaa keenya nurraa mulquun taati. Oromummaa nurraa mulquun taati. Sabboonummaa Oromummaa nurraa kaasuun taati. Sabboonummaa ajjeesuun taati. Hin taatumiree. Duuba argitee yeroo biyya alaa galleerraa kaasee jijjiiramni dhufe kun ka qeerroon keenya itti wareegame qeerroon keenya 5,000 dhaqqabu lubbuu isaa qaalii itti gabbaree hattuun kan karaarraa gorsitaniimi. Maqalee galchitaniimi. Ilmaan mallasaa amallee ni jeequu barbaadan duuba. Hin dhageettaniimi. Jijjiirama kana milkeessina jennee osoo deemnu jijjiiramni nurraa butameemi. Gootonni akka Waaqa guutuu faarfamu osoo qabanu Minilikiif siidan dhaabateemi. Haile Sillaaseef siidan dhaabateemi. Akkanaami. Jawaar jaalattu. Jawaar irratti ajjeechaa yaalaniimi. Akkanaami. Maaliif ajjeechaaf yaalan? Sabboonummaa isaafimi. Oromummaa quncarsu barbaadumi. Maarree Lammaa Magarsaa beektu. Gooticha beektumi. Markabni jijjiiramaa Lammaa Magarsaa darbatee Oromoo baatee deema. Hin deemumi. Xayyibaa Hasan ka darbe baatee deema. Hin deemumi. Maarree eegi isaan markabni isaanii sabboontota jigsuu jalqabe. Jawaar Mohammedi argitee lubbuu kiyya dhabama malee du'ee lafa kanarraa bata malee jijjiiramni kun karaarraa ammatu jedhe. Akka gara Baalee hin dhufne nu sodaachisaa turan. Nu argitee erga adda addaa nurratti ergaa turan. Nu maal sodaanna? Lafa Oromoo gurgurannee jirra. Hin jirruumi. Raayyiitu gurgurannee jirra. Sawweenaa gurgurannee jirra. Maddaa gurgurannee jirra. Mooyyalee gurgurannee jirra. Cinaaksaan gurgurannee jirra. Finfinnee dabarsinee kenninee jirra. Afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu dadhabanii ka ta'an jaraami. Akkanaa miree. Akkasii miree. Maarree. Nuti argitee Waaqoo guutuurraa
Jeneraal Taaddasa Birruurraa, Abishee Garbaarraa, Mahammed Gadaarraa, Shaalaqa Jaatanii Alii Tanduurraa gootummaadhaan lamii akka Oromoo qabsoofnee doonee gaafa argitee qabrii seennellee waaqoo guutuudhaan osoo Oromoo hin ganin osoo Oromoo hin gurguratin ajjeefamnee dhufne jennee itti himanna. Lubbuu keenya hin sodaannu. Uummata kanaaf lubbuu tokkoo miti kudhaan dhibba qabaannee tokko tokkoon osoo doone filanna. Sodaa eenyullee hin qabnu. Wanni nu sodaannu Rabbii nu uume tokko jami. Rabbii sodaannamii. Itti aansee uummata keenya sodaan. Qeerroo jijjiirama kanaaf jettee lubbuu isaanii 5,000 wareegan isaan argitee yoo sodaannellee ka sodaannu uummata keenya biyya ijaarachuuf deemnu biyya Oromummaaf taatu biyya sabboontota baachuu dandeettu biyya sabaaf sablammii hunda hammachuu dandeettu biyya argitee hundi keenya keessatti tokkummaan jiraachuu dandeenyu jaaruu barbaanna. Harri gantoonni amantaan adda nu qoodu barbaadu. Amantaan adda qoodamnaa hin qoodamnuumi. Harri gantoonni Maccaaf Tuulamaa fi ilmaan Siiqqoof mandoo addaan qoodu barbaadan. Taatiiree tokkoomireenu tokkooyyuu Oromoon tokkoomi amantiin adda hin baanumi. Maarree dhaabbileen siyaasaa Oromoo tokkummaa isaanii eeggatanii dhufaa jiran sima ture. Anilleen argitee ammaan bood gaazexeessan naan beekinaa aktiivizummaan naan beekinaa dhaaba siyaasaa keessa seenee qabsoo Oromoo butamee karaarraa jallifame kan kara deebifu uummata keenya Jeneraal Kamaal Galchuu qabsaadhaami Oromoo fedhee qabsaa tureemi mandhee wayyaanee mancaasee ba'eemi wayirraatti argitee shakkii qabdanii hin qabnuumi Jaal Daawud Ibsaarraa shakkii qabdu.